Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya YouTube koo Peace Still jedhamu kana namoota hordoftan hundumaatiif nagaa isinii dhiyeessuun barbaada. Jalqabaa fi sarara kan ilaaltaniif taanaani gara sagalee dhugaa dubbii Waaqayyoo utuun seeniin dura sammuu keenya gadi qabannee Waaqayyo duratti waliin kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa keenya yeroo kanatti sagalee dhugaa dubbii keetii yeroo dubbifachuuf jennutti ati nu waliin ta'i. Cubbuu keenyaa fi yakka keenya hundumaa nuuf dhiisi. Geggeessaa keenya nuuf ta'i, sammuu keenya nuuf bani, hafuura keenya wajjin haa ta'u maqaa Yesuusiin. Ameen. Mata dureen har'a waliin barannu kan jedhu nama hundumaa wajjin nagaadhaan jiraachuu jedha. Baay'ee nama ajaa'iba miti. Nama hundumaa wajjin nagaan jiraachuu ni danda'amaa? Mee waliin haa ilaallu. Namni tokko nama wajjin nagaadhaan jiraachuu utuun jalqabeen dura waan dursutu jira. Jalqabatti Waaqayyo wajjin nagaa ta'uutu irra jira namni sun. Waaqayyo wajjin walii galuutu irra jira jechuudhaan. Yookaan immoo Waaqayyo wajjin nagaa qabaachuutu irra jira. Namni Waaqayyo wajjin wal lolu nama wajjin nagaa jiraachuu hin danda'u. Qabxiin lammaffaa namni sammuu isaa wajjin yeroo hundumaa wal lolu nama wajjin nagaa jiraachuu hin danda'u. Kanaaf namni jalqaba Waaqayyotti araaramuu qaba. Itti aansee ofii isaatti araaramuu qaba. Achi booda sadaffaa irratti namni sadarkaa sadaffaa irratti namoota wajjin nagaa jiraachuu kan danda'u. Macaafa Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 14 irratti maal jedha beektu? Namoota hundumaa wajjin nagaadhaan jiraachuudhaaf carraaqaa jedhaan yaali guddaa godhaa jedha. Namoota hundumaa wajjin nagaadhaan jiraachuudhaaf carraaqaa dhamaa yaali guddaa godhaa jedhaan. Maaliif? Itti fufee maal jedhaa? Qulqullummaa malee Waaqayyoon arguun hin danda'amu jedha. Qulqullummaa malee Waaqayyoon arguun hin danda'amu. Kun jechuun maal jechuudha? Ergaa guddaa of keessaa qaba. Nama wajjinis, Waaqa wajjinis, ofii wajjinis wal lolaa nagaa dhabanii jiraachuuni fuula Waaqayyoo nu duraa dhoksa jechuudhaan. Yookaan immoo nama wajjinis, ofii wajjinis, Waaqa wajjinis nagaa dhabnee qulqullinaan jiraachuu hin dandeenyu jechuudha. Hiikkaa biraan qaba. Raajii Amoos boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irratti immoo maal jedhaa? Namni lama utuu waliin galin karaarra waliin deemuu danda'a jedhaan. Namni lama utuu waliin galin karaarra waliin deemuu danda'a? Ni danda'a jira. Hin danda'u. Ani immoo gaaffii biraan itti isinii dabala kan koo. Namni lama waan hundumaa irratti walii galuu ni danda'a? Ni danda'a? Eeyyees ta'uu danda'a, hinis ta'uu danda'a. Eeyyee akkamittiin danda'ama? Namni tokko akka walii galuu dide sana mataasaa walii galuun iyyuu waan tokko. Akka yaada irratti wal dhabe sanarraa yaada irratti wal dhabe sana akka yaada sana irratti walii hin galle wanta biraa wajjin walii gallee garuu waliin deemuu dandeenya. Kana irratti garuu walii galuu hin dandeenyu. Kun immoo gargar nu baasu jedhee namni tokko walii galee waliin deemuu ni danda'a. Kun afaan Ingiliffaatiin maal jedhu? Agreeing that you disagree, you know? You agree to disagree jedhuun afaan Ingiliffaatiin. Walii galuudhuma dhabuu keessan iyyuu waan tokko irratti isuma irratti iyyuu walii galtanii maal garuu wanta walitti nu qabu wanta tokko nu godhu irratti waliin deemuu dandeenya. Isheen kun garuu kan adda nu baasini kana irratti garuu waliin gallu. Atis filmaata koo kabaji, anis filmaata kee kabaja jedhanii waliin deemuu ni danda'a. Maaliif isinitti fakkaata? Waaqayyo nama lama wal fakkeessee uumne yookaan immoo akkaataan itti yaadu hundumaatiin waan hundumaatiin tokko godhee uumne. Even identical twins warra jedhaman kun afaan Ingiliffaa yookaan immoo lakkuu ijoolleen lakkuu taate dhalattillee akka tokkotti yaaduu hin danda'an. Sammuun isaanii akkaataa itti Waaqayyo uume akkaataa adda addaati. Waaqayyo nama hundumaa kanaafiti Waaqayyo dhimma nama hundumaa tokko nama hundumaa lubbuu biyya lafaa kanarra jirtu hundumaa adda baaseeti kan inni qoratu. Na kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Tokkoffaan kan lammaffaa immoo
mootummaan waaqayyoo filmaata irratti kan hundaa'e. Waaqayyo nama yeroo uume filmaata free moral being jedha. Yookaan immoo freedom of conscience, sammuu bilisa ta'e. Sammuu bilisa ta'e sammuu filachuu danda'u, yaadee filannaa mataa isaatiif gochuu danda'u. Jireenya isa ta'u, badiisa isa ta'u, filmaata isaatiif garuu itti gaafatamummaa kan fudhatu jechuudha. Kana waaqayyo kan uume. Yaaddanii beektu al tokko tokko biyya lafaa kana keessatti rakkina baay'atu hundumaa, lola baay'atu hundumaa, gidiraa baay'atu kan hundumaa yeroo laaltanii utuu heewwaan firii sana kutachuudhaaf baatte sila rakkoon kun hundumtu nutti hin dhufu ture jettanii yaaddanii beektu. Gaaffii lammataa isin gaafadhu. Maal ta'a waaqayyo harka ishee utuu qabeera ta'e jettanii beektu? Maalumaaf cal jedhee ilaali harka ishee utuu qabeera ta'e maal ta'a? Maaf cal jedhe jettanii yaaddanii beektu? Obboloota ko gaaffiin kun gaaffii guddaadha. Salphaa isinitti fakkaachuu danda'a. Maal isinitti fakkaata ammatu waaqayyo harka waan qabeera ta'e? Lakkeen nyaatiin firii kana nyaachuu keetiin badiisa guddaa, joonjii guddaa, balaa guddaa biyya lafaa kana irratti fiduudhaaf jetta. Lakkeen nyaatiin ammatu inni jedhee ta'e maaltu ta'a isinitti fakkaata? Dhalli namaa dhala namaa ta'uu dhiisee kan akka fakkeenyaa fi bifaaf fakkeenya jechuun irra keessaanis sammuu yaaduunis akka waaqaatti kan uumame jechuudha. Akka bifa isaaf akka fakkeenya isaatti. Kana yeroo jedhu immoo waaqaajjuu wal qixxee taanee uumamne jechuu miti. Akka hin dogongorre. Kan waaqayyo wajjin wal nu fakkeessu keessaa wanti tokko sammuu keenyaan yaadnee filmaata mataa keenyaa godhachuudha. Waaqayyo kompiitara miti kan inni uume. Kompiitara yeroo taayipii gootanii waan isin barreessitaniiti isinii tufa miti. Kana miti waaqayyo kan uumuu barbaade. Kompiitara miti. Dhala namaa sammuu yaadee murteeffachuu danda'u. Sammuu bilisa ta'e, bilisummaa sammuu sana namni siin kennu, eenyullee siin kennu, eenyu humna qabeessi biyya lafaa kanarra jiru, eenyullee si kennuus hin danda'u, sirraas fudhachuu hin danda'u. Eenyullee taanaan. Kuni fundamental principle kan jennu yookaan immoo sirna bu'uura wangeela keessatti kan barreeffame mootummaan waaqaa hundee utubaa mootummaa waaqaa jechuudha kun. Sirna utubaa waaqaa ta'ee utubaa mootummaa waaqaa ta'ee geggeessu keessaa sirni guddaan inni sirna jaalalaa fi sirna bilisummaa jechuudha. Sirna sammuu bilisummaa jechuudha. Kanaafiti obboloota of eeggachuun irra jira. Namoota irratti yaada keenya dhiibuu. Ati kana fudhachuu qabda. Ati kana amanuu qabda. Even isin kan biraa jettu sagalee moo waaqayyo mataa isaallee warri barsiiftan of eeggadhaa. Akkan argetti arguu qabda bakka. Ati waan arge arguu qabda. Hin jedhamu. Kana miti kuni seera yaada akkasii kun yaada seexanaati. Mootummaa seexanaa, mootummaa humna irratti hundaa'e, mootummaa cunqursaa irratti, mootummaa sammuu nama dhiibee kan amanuu qabda. Dhiifa manaa guraa jedhee kan cunqursee dhiibee humnaan sammuu kana yaaduu qabda jedhee kan yookaan humnaan yookaan immoo malaan malaaf maltummaadhaan yookaan immoo tooftaadhaan sammuu namaa kontiroolii gochuu yookaan immoo to'achuu jechuudhaan humnaan fuulaaf fuulatti isa dhufu karaa dugda duubaa isa dhufu sammuu namaa to'achuudhaaf humni hojjetu hundumtuu humni ijaan arginu isaa taanu humni ijaan hin argamnes taanaan humna dukkanaatiin humna seexanaati. Na kanaafi of eeggachuun nurra jira. Kanaaf meeshaa akka hin taane ofii keenyaafis kanaanis akka hin nyaatamneef of eeggachuun nurra jira. Maaliifi waaqayyo sammuu keenyatti dhimma baanee karaan kun na baasamuu nan baasu jennee akka murteessinu kan inni barbaadu. Waaqayyo mataansaa seera keessa deebii boqonnaa 30 lakkoofsa 15 irratti har'a jedhe. Har'a du'aaf jireenya gaariif hamaa fuula kee dura kaa'eera jedhe. Ati garuu kan siif ta'u filadhu jedhe. Eebbaa fi abaarsa jedhe. Boqonnaa 28 keessattis seera keessa deebii 28 keessattis seera keessa deebii boqonnaa 11 lakkoofsa 26 irrattis irran isinii deebi'a. Seera keessa deebii boqonnaa 30 lakkoofsa 15
15 seera keessa deebii boqonnaa 11 lakkoofsa 26 seera keessa deebii boqonnaa 28 guutummaa masaa yoo dubbifattan eebbaaf abaarsa karaa kee dura kaa'ere jireenyaa fi badiisa du'a ati garuu kan jireenya akka filattuuf sin gorsa jedhe garuu filmaati isaa kan eenyuuti kan keeti jedhe kanaafiti waaqayyoo warri keenya warri jalqabaa hewaan faa addaan faa yeroo isaan cubbuu san hojjetan keessattuu hewaan yeroo isheen firii sana tuqxe waaqayyoo harka ishee qabee lakkii kan inni butuu dhiisee fi kanaaf filmaata ishee kabaje waaqayyo rakkoo biyya lafaa irratti dhufaa jiru yoo argellee garuu sirna mootummaan waaqaa irratti hundaa'e sana utubaa mootummaan waaqaa isa ta'e sirna sana sirna filmaataa jaalalaan filatanii jaalalarraan kan ka'e fedhiirraan kan ka'e filmaata godhachuu sana riskii gochuu hin dandeenye barbaanne yookaan immoo balaarra buusuu hin dandeenye hin barbaanne. Waaqayyo duwwaa miti. Garboonni waaqayyoo ijoollee waaqayyoo geggeessaa kan turan kan akka Iyyaasuufaas seeruma mootummaan waaqaa ittiin geggeeffamu kana isaan geggeeffamaa turan. Iyyaasuu boqonnaa 24 lakkoofsa 15 irratti maal jedha? Waaqayyoon tajaajiluun waan hamaa isinitti yoo fakkaate yookaan immoo yoo hin barbaaddan ta'e jedhe waan barbaaddan filadhaarra kan barbaaddanii tajaajiluu ni dandeessu. Waaqayyoon tajaajiluun waan biraa ta'e isinitti fakkaate yoo argame kan barbaaddan filadhaa. Anatu isinii filan jenne kan barbaaddan filadhaa filmaati kan keessanii. Ana miti kan isinii filu isin filadhaa garuu jedhe anaaf manni koo garuu waaqayyoon waaqessina jedhe anaaf manni koo garuu maaliif waaqayyo Iyyaasuu saba Israa'el irratti duwwaatu hin ta'in mana isaa irrattis luba godheeti kan inni kaa'e abbaa mana sanaa luba mana sanaati. Kun mataan isaa barumsa biraa qabu of keessaa kan guyyaa biraatti deebina. Waaqayyo luba mana sanaa godheeti kan inni isa kaa'e. Itti yaada kana keessa seenuun barbaadamu. Iyyaasuun saba Israa'el haa geggeessu malee haa barsiisu malee humnaan garuu kana filadhaa humnaan garuu waaqayyoon waaqessaa jedhee humnaan hin dirqisiifne. Egaa yaa saba waaqayyoo maal barra kanarraa yoo danda'ame nama hundumaa wajjin nagaan jiraadhaa. Nagaan jiraachuun ni danda'ama keessattiyyuu barumsa kana afaan Amaariffaatiinis dabarseera waan ta'eef afaan sadiidhaan dabarseera. Afaan YouTube chaanaliin koo afaan Ingiliffaatiin, afaan Amaariffaatii fi afaan Oromootiin kan inni darbaa jiru. Afaan Amaariffaa irratti dubbadheera kana. Aadaan biyya keenyaa walumaa galatti jechuudhaan biyya jechuun biyya Itoophiyaa jechuudha. Xinnummaa keenya kaafnee kana godhi sana godhi irratti guddanne nuti. Generally walumaa galatti aadaa biyyoota sadaffaa kuni yoo ilaaltanii humna irratti waan hundaa'edha waan hundumtu maatii keessatti guddannu keessaa kaaseeti jechuudha. Kana godhi sana godhi kana godhi sana godhi achi booda iddoo hundumaatti jechuudha waldaa waaqayyoo keessatti illee utuu nafini amaluma sana wal irratti calaqqisiifna. Namni tokko yoo waan tokkitti irratti wal dhabee bakka wal jibba jechuudha barbaraan nagaas wal hin gaafatu karaarraa walirraa maqa. Innaa attamitti waliin jiraachuu danda'ama yoo namni tokko waan irratti walii galu waa baay'ee qaba. Namuma ta'uunsaa waan guddaadha. Akka bifaa fi fakkeenya waaqayyootti uumamuunsaa wanta tokko isa godhu keessaa isa tokko. Lammaffaa immoo biyya gidiraa fi biyya rakkinaa kana biyya lafaa kana jechuudha darabaadha biyyi lafaa kun naaf darabaadha faarfataan tokko maqaa isaan harkaa bade malee. Kanaaf jireenyi isaa sittamaadha. Innaa biyya darabaa kana keessa jiran nuti biyyi keenya biyya waaqa irraa nu namni karaa deemnu karaa irratti maaliif wal lolla karaa irratti immoo adaraa wal hin lolinaa jedheen Yoseefi yeroo obboloonni isaa biyya Misir dhufanii deebi'an sana adaraa karaa irratti immoo wal hin lolinaa karaa irratti maaliif wal lolla. Innaa maal jechuu barbaadeen isaan qabxiin irra kan ittiin deebi'a wanti irratti waliin gallee waan baay'een jiraachuu danda'a akkasumas immoo wanti irratti walii galus waa baay'een jiraachuu danda'a garuu namni tokko
tokko ta'e kan uumame hin jiru. Hundumtu sammuu adda addaatiin waan uumameetii fi isa walii kabajuun akkuma mootummaa Waaqayyoo filmaata sammuu keenya kabajee filmaata keenya nuuf kabaju nus filmaata sammuu walii kabajnee jaalala irratti hundoofnee waliin deemuu baruun nurra jiraata. Maaliif hin barre kana xannummaa keenya kaafne hin barre. Biyyoota adda addaas kanuma akkuma kana waluma fakkaataadha. Biyya Ameerikaa kana xiqqoo ishee liyyuu adda kan godhu biyyi kuni freedom of conscience sammuu bilisummaa sammuu waan jedhamu sirna protestant principle kana irratti macaafa qulqulluu irratti kan hundaa irratti kan isheen uumamte. Kanaaf biyya caaltu taate karaa waa baay'ee jechuudhaan namni biyya kanaan dorgomu hin jiru hammarraatti illee taanaan. Maaliif sirni suni principleen suni macaafa qulqulluu keessaatti kan dhufe. Innaa maal jechuu barbaadeen yaa saba Waaqayyoo yoo danda'ame hamma danda'ametti nagaa'uuf nagaadhaan walii wajjin jiraannu. Waan hundumaa irratti walii galuun hin danda'amu. Namni tokko ta'e identical twins in meela Ingiliffaan sila dubbadheera kan irra deebi'uu barbaadu. Identical twins warra hojjennullee waan hundumaatiin illee tokko yaaduu hin danda'an namni tokko yaaduu hin danda'u. Garuu sammuu keenya warratti wayyaannu immoo sakaan irratti dhiibuun immoo kun hojii seexanaati, hafuura seexanaati. Kana immoo kadhannaadhaan maaliif lolli keenya fooniif dhiigaan miti humna dukkanaa humna seexanaa sanaa wajjin malee jira. Innaa kanaaf waliin nagaa akka jiraannu baratti dhumte kana keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufee manatti nu fudhachuuf yeroo jiru kana keessatti waliin nagaadhaan akka jiraannu jaalalaan akka jiraannu Waaqayyo nu gargaaru. Maqaa isaatiin ameen. Gara dhumaatti faarfannaa tokkoon isinii faarfadhaa. Faarfannaan kun egaa buufata ishee duwwaadha kana yaadadhu. Garuu nan komattanii garuu warri beektan akkana wajjin faarfattanii fan isin gaafadha. Kottaa hin qabaanna waliif jaalaledha. Jaalalli gubaan cubbuu owwaala. Hundumti keenya yoo wal jaallanne abboommi Kiristoos kanaan raawwanne jedha. Innaa kanaaf isiniin faarfadhame. Kottaa hin qabaanna waliif jaalala jaalalli gubaan cubbuu owwaala. Hundumti keenya yoo wal jaallanne abboommi Kiristoos kanaan raawwanne. Kottaa hin qabaanna waliif jaalala jaalalli gubaan cubbuu owwaala. Hundumti keenya yoo wal jaallanne abboommi Kiristoos kanaan raawwanne. Kottaa hin qabaanna waliif jaalala jaalalli gubaan cubbuu owwaala. Hundumti keenya yoo wal jaallanne abboommi Kiristoos kanaan raawwanne. Akka dhannume waliin Waaqayyo abbaa keenyaa hundumti keenya jaalala isa dhugaa sana nagaa isa dhugaa sana gammachuu isa dhugaa si bira argamu si duwwaa bira argamu sana keessa keenya keessatti shaakaluu akka dandeenyu nu gargaara. Ati nuuf kenni waan ofii hin qabne namaaf kennuu hin dandeenyu. Ati nagaa sana nuuf kenni keessa keenyattis bakkeettis namoota hundumaa wajjinis jaalala gubaa nuuf kenni. Jaalalli hin qabbanaa bara dhumaatti jedha wangeelli kee. Yaa Waaqayyo jaalala qabbanaa'e kana jaalala gubaa kana nuuf kenni. Waliif jaalala dhugaa akka qabaannu nu gargaara. Nagaa akka qabaannu nu gargaara. Nu eebbisi. Hunduma keenya yeroo keenyaaf itti nu wajjin ta'e maqaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u yeroo itti aanutti amma wal agarrutti Waaqayyo isin haa gargaaru. Ameen.